challenge hojjetamu keessa wanta akka challenge oomu kaanus hojjette kanatti na gammachiise gonkumaa hin jiru jechuudha. Hedduu takkan itti gammadee dhugaa. Hedduu tokko na boonsite guddaa galatoomi nuuf jiraadhu siin jenna. Ammallee akkanumatti itti nuuf ofi challenge haa walii keenya nuuf hojjedhu siin jenna guddaa galatoomi dhugaa rabbi. Mi'a maka bishaan jaarkaanii keessaa buufatanii fuula dhiqachuu kana fa'aa kan keenyatu yaadatame. Ani hedduu waan baay'ee yaadadhe as keessatti viidiyoo kana keessatti dhugaa dubbachuudhaaf meeqan keessatti yaadate ijoollee. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftaa kafumtu taqiya kam jirtanii qabtanii fi qabtanii arraan tanagaa disirradee jira. Challenge isiniif ta'e kuteema challenge kun maalikaa jireenya baadiyyaa ayyooleen keenya takka immoo haadholeen teenya jireenya isaanii ganamarraa ilaa hanga galgala akkamitti dabarsanii maal hojjechaa oolanii maal godhaa oolanii waan ja'amu amma dhugumaan ribarraa ka'e ganama sa'aa sanarraa ilaa hanga asrii takka immoo naabicha ilaa hanga galgala ayyooleen teenya maal godhaa oolanii maal hojjechaa nu guddisanii maal godhaati asiin nu ga'anii ulfina kamtu jireenya baadiyyaa keesseera. Saliin dalaguu deema jechuudha challenge kiyya karraan tanaa kana ammaan tanagaa hanga dhuma viidiyoo kana naa jiraan silinjaa saayilantii waliitiin mara yoo naamichaas sagaleen jarratti haasawachuu gisee edis godhu hanga dhuma laala kara dalagaa. Jalqaba irratti kaanis guddaa galatoomii waan hedduu nu yaadachiisteerta akkaataa haala waliin keenya itti nu guddisanii asiin nu ga'an jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf yaani baay'ee miira keessan galee maaliif hin beekne hundumti keenya jireenya baadiyyaa dhugaa dubbachuudhaaf waan hojjechaa turrelleedha waan keessa turrelleedha. Akkasuma immoo waliin keenya akkamittiin nu guddisanii asiin nu ga'an kan jedhu dhugaa jechuun waan baay'eetu namatti dhaga'ama gaafa waan akkasii hojjetamu jechuudha. Challenge akkasii hojjechuu keetiif hedduu tokko si galateeffadhaan kara gootanii hedduu tokko natti tolee dhugaa dubbachuudhaaf waan hedduu yaadadhe jechuudha. Dhugaa jechuun jechaan qabu baay'ee tokko jechoota na harkaa badee dhugaa rabbii baay'ee tokko viidiyoo kana yeroo daawwadhu itti baqqaa. Anuun beeku miira addaa keessan galee jechuudha. Naa guddaa galatoomi siin jenna waan hedduu nu yaadachiiste waan hedduus akka irraa barannu waan hedduu akka irraa hubannu nu goote guddaa galatoomi ammallee haaluma kanaan itti fufii nuuf hojjedhu siin jenna jecha siif hin qabu dhugaa waaqa. Egaa hordoftoota fi kabajamtoota kiyya warri baadiyyaa gaa dibaa ja'aniiti ibidda jala gufuu kaayyatanii akka ibidda duraan dhaabne gufuu sanii jira. Gufuu saniin ibidda qabsiisu jira ummaantii egaa rabbi murisee adeeressu ibiddi abadan kushiinaa isii keessaa inumanumaa hin dhaamu. Amata meeqa keessaa hingaa arraan tanaa dhiifama ibidda kana qabsiisu jira. Dhiyoota kana hin dagallee shitee waa godhe arra jaluu arraan tanagaa anaatiitu waa hunda godhaadha. Saniifuu warri baadiyyaa gisee dura ka'ee qooshaa shukkummataniiti kaayyatanii bishaan sawwanni hin danfiseef qooshaa tanaan dhuubuudhaa fi qooshaan hin dhuubuu deemaa jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf otuma bu'u jechuudha. Waan baay'ee yaadadhee waan baay'ee jechuun waan hojjechaa turedha. Bakka hin beekanu hedduus natti tolee hedduus natti dhaga'ame dhugaa barumsa guddaa irraa arganna garuu hundi keenya iyyuu.
halkan shukkoomteeti ummanti yaadinne shukkoomni dhugaani mala inno dukkanaasi. المهم شكومتي خيسي حركة قرات تخطي حركة كتشي بهي بولا خان خافي مو جنمت تدوبني جو كان تدوب الجرو خانتي وريباديات هذا نتيجة هررجين أكنا جرا خان ورولي أرسياته أكد خايسا يمكن بدين قدرتو تكا عملي سهاني خم بادية جرته ملا جتورا eega qooshaa dubbadhee achi kaayyadhee booda qayeetingaa karaa hojii biraa jechuudha. Durri qooshaadha akka isiin baatuuf dafee qooshaa dhuubii ol kaayyadheetiin waa warri baadiyyaa godhu guyyaa guutuu dalaguu deemaa jechuudha. Wanta akka takkaan isiin irraa hin hafne maaliif yoo waan takka dhugaan dalagu fete dhugumaan dalageetti malee fakkeessoo qofa osoo hin taane kunis gaa ana qooshaa eegaan dhubicha kaayyadhee booda viidiyoo garuu faallaa godheetiin guyyaa beekaa mare uchuun tabiraati sanii booda irra laalaan sinijaa eega qooshaa dubbatanii achi kaayyatan booda namni anillee yeroon biyya jiru jechuudha akkuma kana tuun olii gadi kaaddu jechuun shamarran qofaadha mana keenya keessaa jechuudha. Kana yoo nirri warraa ka'u akkuma kana gibbiin xaragaa mana keessan qulqulleessaa wariin gadi yaasaa hoola fi wariin illee adda addatti galu jechuudha. Wariin mooratti galu bakkee hin beektu jechuudha. Hoolaan immoo mana keessatti galti. Mana hoolaan keessaa gadi yaatu sana akkuma ammoo mukaas harka ishiitiin arte kanatti akkanumatti harka kiyyaan haree maal jedhee mana qulqulleessichi yeroon ka'u alatti gadi ba'ee ala keessatti argee gibbii qulqulleessi maal jedhee dhugaa dubbachuudhaaf warri baadiyyaa yoo afaan hin jennu garuu waan salphaa namatti fakkaata garuu dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko ulfaata jireenyi baadiyyaa baay'ee tokko namatti cima. Awwaliin keenya immoo isuma kan hunda danda'anii waa miiqatu hojjetanii otoo asii achi kaatanii takka haramaati takka maalitti hojii mana keessaa isaanii nafuu hojiin ala keessaa isaanii nafuu wanni tokkollee doonu nafiin isaanii nafiin jechuudha. Akkasitti asiif achi fiiganii nu guddisanii asii nu dhugaa jechuun awwalii keenyaaf maal akka jennee galateeffannus maal akka jennee jechoota isaanii ibsannu tokkollee hin qabnu dhugaa dubbachuudhaaf. Garuu ijoollee waan isin jedhu dhaamsa koo tokko namoota baay'ee argeera nama maatii isaan gargaare jechuudha. Nama haadha isaan gargaarre haadha keessanti yoo akkam ta'e haati keessan hamtuu barbaadde haa taatu waan barbaadde sinaa gootu isin akkasitti nammaatina garaa ittiin jabaatina maaliif akkasittiin kun jireenya kana jiraatanii asiin dhugaa waan ta'eef kana yaadachuu qabna jechuudha nuti. Dhugaa baay'ee natti dhagahame viidiyoo kana ilaalee nan gammadees bakka miira addaatu natti dhagahame nan gammadee akkuma gammadees immoo baay'een gadde jechuudha. Haawoliin keenya waan meeqa ta'anii utuu beela'anillee utuu dheebotanillee waan meeqan bakka gidiraan meeqa isaan argee asiin dhugaan jechuudha. Nuti garuu ijoolleen ammaa anuma wal qabate ani jechuun ammaatii gootillee dhugaa dubbachuudhaaf garaa hin jabaadhu amma danda'utti nan gargaaralleedha waan isaan narraa barbaadan hundumaa nan guutaa fi garuu namoota baay'ee argeera jechuudha. Tarii maatiin tokko si miidhuu danda'u akkuma wanti gaariin jiru wanti badaanis jira waan ta'eef garaatti hin qabatinaa fi keessattuu haadha keessaniif garaatti hin qabatinaa waan meeqan faana taate waan meeqa nu faana argitee gidiraa meeqa argitee nu guddistee asiin nu geesse waan ta'eef haadha keenyatti yeroo kamuu ittiin cakkanina baqa otoo ishiin lubbuudhaan jirtu booda gaabbuun keessaniin oolu waan ta'eef booda gaabbuu sanirraa otoo ishiin lubbuudhaan addunyaa kanarra jirtu waan ishii barbaachisu hundumaa godhaa fi kuni dhaamsa gooti jechuudha. Maaliif wannan ija kootiin arge hedduutu jira jechuudha. Ijoolleen haadha isaaniitti garaa akka nama alagaatitti alagaattuu namni akkasitti hin jabaatan natti hin fakkaatu dhugaa dubbachuudha. Nama akkasitti jabaatu baay'ee waan argee beekuu fi akkamitti jechuun gaafii natti ta'a yeroo baay'ee akkamittiin haadha keetti akkas goota gaafin jedhuuni dhiisi waan ishiin na gootiin argineeti mina jettee natti dubbatti jechuudha ijoollee shamarraniiti. Ijoollee hojjennutti jira duraan jechuudha amma miti tureera garuu baay'ee tokko haadha ishiitti inaarti jechuudha. Abbaan ishii du'e jira haadha qofa qabdi.
haadhatti baay'ee tokko gubatti waggaa meeqa tariiti irratti eegatee hirkitee fixaaruu dandeessi garuu yoo balleessanis sababa malee miti kan balleessanii ta'us immoo haati koo birriinaan caaltu waggaa 20 10 yoo dunu jedhee ishee irratti ergina alaa balleessite ani akkasiin jedhuunis akkasiin godhuunis jechuudha. Innaa kanaafiyyuu jechuudha haadha keessan amma qabdanitti warri qabdan gargaaradha warri hin qabne silaa homaa gochuun hin danda'amu hamma isheen jirtutti gargaaraa humna keessaniin illee waan qabdaniin jechuudha waan hundaanuu bira dhaabbadhaati gargaaraa isiniin jedha. Kana fakkaatame kara viidiyoo kanaatti isin dabarsee achi booddee sagantaa kunan xumura jechuudha dhugaa mataan dhukkuu baay'ee tokkoon bu'aa ture. Yoo horii qabaatan horii gabbaasanii yoo re'ee qabaatanis re'ee gabbaasanii bakka akka haramni jiru bakka isiin dheedus taatu fuudhanii itti hidhaniiti sanbooda karaa dalagaa biraa deebi'anii jechuudha. Ani amma dura horii hin qabnu dhugaa ummaan kiyya ummaan tiyyaaf abbaan kiyya horii hoyuu hin dandeenye re'ee qabdii ummaan tiyya jechuudha. Re'ee ummaan gabbaasee faltii haree uumamee kan godhu taagaa gana wanni dilli ni eeggatti. Mukaanus waan hedduu waan daganne hundanu yaadachiisteerti dhugaa dubbachuudhaaf ani waan hedduu yaadadhe jechuudha. Annaarra viidiyoo ajaa'ibaati kan daawwachaa oole baay'ee tokko bakka natti dhagahameera na gammachiisee jira jechuudha. Waluma keessa natti ta'e gammachuu fi gadda saayii waliin wallaalee yeroo waa'ee hawwalii keenya yaadadhu nan gadda garuu yeroo viidiyoo kana harka hojjetamu isaatti baay'ee tokkoon gammada. Dhaloota barsiisa jechuudha viidiyoon kun waan baay'ee irraa baran namni qalbiidhaan taa'ee video kan akkasii jechuudha. Video kana Mukaanis bira deematii calqaba isaatirraa kaasaa hamma dhuma isaatitti dhaggeeffadhaa hundumti keessanii warreen daawwanne dhaqaa daawwadhaa liinkii jala isinii kaa'a jechuudha. Video kana jalatti liinkii isinii kan kaa'u warri maatii sana illee naqaa maatii ta'a fi waan babbareedaa waan hedduu hojjette waan ta'eef